akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Ya Allah, dhiiroo nama akkamii wajjin akka jiraannu, ummata akkamii keessallee akka jiraannu gaafii namatti ta'a jechuudha. Doolaarri dabaluudhaan wal qabatee kun maal jedhaa lukaan asiin lukaan karaa baaraa kanaan deemeetiniin qurxummillee yoo na nyaate gara biyya alaa bayaa jedha. Mee dhiiroo biyya alaa ba'uu qurxummii uf nyaachisu maaltu doolaara wajjin walitti fide jechuudha. Wanti doolaara wajjin wal argatu qabu. Lammiin Keeniyaa maaliif akkas ta'e maaliif biyya alaatti saabatin? Lammiin Jibuutii maaliif biyya alaatti saabatin? Lammiin Suudaanii maaliif biyya alaatti saabatin? Lammiin Somaaliyaa maaliif biyya alaatti saabatin? Bar shilingii doolaarri shilingii Keeniyaatitti jechuudha. Doolaarri tokko shilingii Keeniyaatitti 131. Akkas ta'e maaliif lammiin Keeniyaa gara biyya alaatti saabannere? Jibuutii kootu doolaarri tokko firaankii Jibuutii 178. Tokko firaankii Jibuutii 178. Akkas ta'e maaliif lammiin Jibuutii biyya alaatti saabannere? Maaliif lammiin Jibuutii qurxummiitti deemee qurxummii keessatti dhumannere? Koot Suudanii doolaarri tokko paawundii Suudanii 599 fi saantima 50. Suudanii ollaa kennaa kana jechuudha. Ishee amma waraana irra jirtu kana. Akkas ta'e lammiin Suudanii maaliif biyya alaatti saabatin? Somaaliyaa ishee ollaa kennaa kana jechuudha. Doolaarri tokko shilingii Somaaliyaa 569 fi saantima 64. Maaliif lammiin Somaaliyaa kun gara biyya alaatti hin saabatin? Inni tokko immoo maal jedha? Bakka biyyattiin tun kufuu biyyi tun bakka itti fufuu hin dandeettu jedha. Kufiitii biyyaatii fi gadi bu'uutii sharafaa maaltu wal qabsiisa? Gonkumaa wal qabachuu hin danda'u bara. Fakkeenyaaf Jaappaan yoo ilaaltanii doolaarri tokko jechuudha. Yaani Jaappaan meeqataa 154 saantima 86. Jaappaan garuu diinagdeedhaan addunyaa irraa meeqaffaarraa argamti? Addunyaa irraa sadaffaa irratti argamte jechuudha. Akkuma san Kooriyaa kibbaa birallee deemaa. Kooriyaan kibbaa wuunidhaa ishee isintiin daldaltu wuunii jedhama. Doolaarri tokko wuunii 1,384 saantima 47. Kooriyaan kibbaa bar biyya guddoodha amma biyya baay'ee oomishtuudha jechuudha. Kanaafuu guddina diinagdee wajjin hin qabatu. Meebii infleeshinii kun jiraate nama jireenya namaa hama tokko affeekti gochuu qaba jechuudha. Kanarra akkamittiin jiraadha? Mala haarawaa uumee jireenya haarawaa akkamitti jiraadha jechuu qabda malee biyya alaa deemuu qaba. Qurxummiin naa nyaatu waan gaarii natti hin fakkaatu jechuudha. Duruma yoo deemu karoorfattee dhalatti.